Biyarra ajjeesanii akka inni Oromoo tahee hin jiran argitanii istuudantii nama baratanii ajjeesan. Maaliif ajjeesan jennaan akka inni Oromoo hin taaneef ajjeesan, akka isin Oromoo hin taaneef akka isin hin daddalanne. Galata Rabbii garuu isin daddalatanii jirtan. Hayyee ammoo erga daddalanne hoo maali ammas erga daddalatan booda ijoollee xixiqqoo ajjeesuu jira. Barataa ajjeesan barataa tokko ajjeesuu jechuun waggaa kuma sabdoo uummata Oromoo gabrummaa baadheessisu jechuudha. Nutis akka maraataatti deemnee uummata keenya barsiisutti dirqamnee jirra jechuudha. Isin kanarratti nu afeeruu keessaniif hedduu galatooma. Amma maal gootan amma teeshiin isin godhuufi miti kana wanni isinitti dubbadhu. Ayyee kadu'ees du'ee jira miti. Kan jiru hoo maal godhuutu isinirra jiraataa isin dargaggoon. Namni gurguddaan communitiin qabu. Khuna sina wallaga jaa, khuna arsii jaa, khuna maal jaa. Mataa nama jeeqa kana jechuun isaanii viidiyoo godhiyaa. Maaliif kana jechuun isaanii ana haadha tiyya narraa ajjeesanii jiran. Wayyaaneen abbaa kiyya zayita danfaa narraatti godhanii ajjeesanii jiran. Rakkinaan hin guddadhe. Rakkinaan hoggaan guddadhu garuu as mana namaa bulaa, achi bulaatiin guddadhe. Hoggaan guddadhu garuu maaliin ta'uu qaba jeetiin yaade jiruu injifachuun qabaa ijoollummaa kootiin. Amata waggaa 12 ijoollee. Numan fiiga natuman wayyaaneen abbaa kiyya narraa fuutee deemte haadha tiyya waan narraa ajjeesaniif abbaan kiyya mataan isaa waa'ee harmeetu jette atteeshinte. Abbaan kiyya hedduu gitaara tapha. Hedduu waan wanta tolcha kanatti Sheekh Bakrii Sabaloo fa'aa Calankoo fa'aa haawultii kana abbaa kiyya tolchisiidha. Arkite amma waggaa 12tti maaliin godhuu qaba jiruu injifachuun qaba waan histirii kana dhaggeeffadhaa jiruu injifachuun qaba yoonaan jiruu injifadhe maaliin godhuu qaba yoon jiruu injifadhe dargaggoon biyyatiyyaa hundi siin injifattii dargaggoon Oromoo narratti laalanii waan hin hojjedhu muuziqaan godhe namatti hirkadhee muuziqaa Finfinnee dhufeetiin qarshii 74 qaba. Qarshii 74 dooral 74 jechuun biyya sanitti xiqqishaadha gartee. Namaatu haadha Toofiqee kanaatu naa kenna. Haadha Toofiqee hirna magaalaa jaaniinitti. Na hidhaa tan dhufe gartee. Makiinaa loonii gubbaa makiinaa loonii beeytanii makiinaa loon fe'atee deemu. Kaa'u akkanatti gaafa qabu. Sanii fe'ameetiin atis kaa'u naan jaanii ati anummaanuu loon argite Oromoon loonii. No loan, ya loan taulle, oh Oromo loan kabamale loan ini. Loan godatamale loan ini. Hayye karshi torbata me afur arkade, awash magala janini jiralkan. Rabbin kadade, ya Rabbi, an mirgaka ummata kanatin falmachu dema. You understand Nabi Yusuf? Usersif ibar kun. Jirame walwan bari wanta. Psychology da garte silawan amma malin je qarshi torbata me afurin qaba qarshin torbata me afuran Addis Ababa Finfinnee dhaqeen beeku narraa dhume awaashitti nyaata bitadde waa hunda bitadde dhume malleeni je ya rabbi haya Jibril na ergi nagargaari ati gargaarsa qabda nagargaari ana haadha abbaa sin qabu miskiina Finfinneetti deema Finfinnee hin beeku nagargaari. Hayye galgala hoggaan gabbu'e halkan sa'aatii 9 naayit halkan dukkana sa'aatii 9 namni tokko dhufee hoggaa makiinarraa gabbuunee makiinaan shiftaa jira namni makiinaa eeganii ajjeesan gabbuunee yeroon gabbu'ee akkanatti makiinaa jalaan dhaabbadhe kottu naan jee hay maali poostaan kun sirra bu'ee eenarraa bu'ee hin jee badee namtichi. Ajaib spirit cima dah kun, bade, hoganam tici badu, hai mali, postan kun hero mal, hai hogan dosa lale karshi kumashan postan, malaga karshi kumashan ingkau, Rabbu mana kan nemi, galata Rabbi, Finfinnee dufe, walisan Oromo rakisa ada gerte, afan Oromo yo sirbite, ni ajesan yorosan, Usma yo Musa, bisa dunia Oromo singar. Mali bati afan Oromo dubbata. Ni kalanu
جولة ثاني أكان شمرن كان هم ده جولة اسمه يوم موسى وأمتى سديتي دمي حاسونك يسني تولي أكمله يسني تولي متي أكمله وانا بوتي تيسني تنسلتي متجرا هيك بودا ايديا برتي سنة مالك كيسن قدون رجرات نتي دونه جرا متي يسني مو نجراتي سو سن رجرات هيك نتي دونه يسني أمتا سنجراتي سو سن رجرات أما كيرون هدو تجرا أما استري خنا ستين لابا كيرو بيا كيس جرتو كيرو تننو تدابي harka kulla lolla mirga kenya tokkummaa uummata oromootiif harka kulla lolti kayroon garaa beelaati akkuma keessan itti ilmoonamaati obboleeyyan keessan isin hoggaa isaan viidiyoo laaltanii miti viidiyoo hoggaa laaltan viidiyoon ni dhufti feesbuuk irratti viidiyoon isaanii nu gargaaraa help jedhan isaan isinis afaan ingiliffaatti jijjiirtanii mootummaa ameerikaa beeksisuu danda'utu isinirra jiraata waan isaan jaansan afaan ingiliffaatti uummata keenya fixu jiranii nama jiraateetu waan biraa yaadamiti isin amma dhumaan jirtanas biyya kun biyya firiidamiiti mootummaan ameerikaa galatoomuu jechuudha baara keessatti dhumaa jiran ijoollee xixiqqishoo biyyaa baanee haadha abbaa keenya gargaarra jettee deemtee baaratti dhumte qurxummii nyaata silaa qurxummii namaatu nyaatami ijoollee oromoo garuu babbareedduu akka teessanii tana ilmaan oromoo jechuun isin yoon nu gargaartanii yoon bor arra barattanii walitti ijaaramtan nutis ni bilisoomnaa shakkii takka hin qabnu yoo isin kaas dimokiraasii qabu facaatan nuti gabrummaa keessa jirru ni dhumnaa jechuudha nuti gabrummaa keessa jirraa ni dhumnaa arkitanii waan kana ta'eef waan gaarii yaaddan waan namni gurguddaan illee lafa Atlaantaa kana gubbatti yaadin hedduu galatoomaa hedduu uummata jabaa isin hedduu tokkoon gammadee yaani biyya tana amma muuziqaa afaan oromoo ameerikaa dhufuu hin danda'u booda dhuma dhufean biyya tana ijoolleen koonaa caaluunis walliftoonni oromoo jaamboo dhufan galata rabbiiti kun qabsoo keessanii silaa isinas jiraachuu baattanii nuti as maal kee barbaadachuu dhufnaan hin fedhu biyya kanaan oromiyaan qabaan nuti biyya keenya eenyu oromiyaan miti sabni keenya oromoon garuu oromoo ameerikaa oromoo oromiyaa jenneeti bakka lamatti keenya oromoon addunyaa hundarra haa jiraatu eega isin kana gootan amma filmii hin qabnu filmii afaan oromoo tokkaan jiru hamaara laallosni hay maaliif isin godhuu danda'u isinirra jiraata isin bifa keessaniin babbareedaa dargaggoo babbareedaatu jira jechuudha guruppiin kun argite kana jechuun filmii badiitti miti filmii gaarii dookumentii gurguddaa qabna istirii waan istirii hiiroo amma dura ture jaarraa afaan akkanumatti ijaaraman walaa waaqoo guutu walaa baarotumsaa walaa ilmoo qilxu akkanumatti ijaaran shamarrantu ture kana waan ta'eef haasoo isinitti hin dheeressu filmiis godhuu isinirra jiraata filmii waliin goona shaggooyyee godhuu isinirra jiraata aadaa walloo godhuu jira ool oromoo kaalcharii godhuu isinirra jiraata kanaan oromoo gartee advertise godhuu isinirra jiraata an halkan waliin qunnama ka biyya arabaa jiruus akkumattiin wasaappiidhaan guruppiidhaan wal qunname waliin haasoe hanga gartee faayitii wayyaanee dhawutti waliin haasa wanatu gaggeessisa annuufaatu godha isaan firraa dhoyna nuti isaan isinoo nuuf bitta waa hunda yoo isin filmiidhaa fi kana hundaan godhan bilisummaa jechuun kana gartee amma arkitanii miti shamarran kana godhu isin haram no haram haram jechuun yoon ati saba keen gargaarne amantii keetiniif gargaarii danda'utu sirra jiraata amantiin bilisummaa namaatiif dhufe arkitanii hijaaba ni godhatan hayaa filmii hijaabaa yoo tolchitanoo akka namni hijaaba baratu akkana namni rifeensa qullaa godheeme aayidiyaan keessanoo ka hijaabaa filmii hijaabaa takka addunyaarra hin jiru filmiin ka isin gootan filmii hijaabaan godhaa tole filmii oromoo ka hijaabaa hindiin amma maali hindii irratti filmii hoggaa godhan hindii shaarukaan faana hoggaa godhan isaan akka ameerikaatii miti waan biraa godhan irra fagaataadha hayyee keessan kunoo hijaabaanii hayyee harka wal fuudhan walitti dubbatan akkanatti amma isinii galee kan isin jee kana istaayila ummachuu qabna akka hindiitti sajjestin taanu akka faranjiitti sajjestin taanu akka keenyatti isaan ajjestu godhuu danda'u nurra jiraata akka keenyatti ajjesti isaan godhu sammuu isaanii jechuudha sammuu faranjiittis bituu danda'u nurra jiraata sammuu dhalaa faranjii isin bitaa isin dhalaan faranjii uumama keessan sammuu dhalaa hindiitis bitaa
sammuu Arabaatis bitaa akkaataa isin uumamtanii tajjis laal mootummaa addunyaa ta'uuf addunyaa irratti waan mootaniin ilmoon keessanis akkasii mo'aa deemas dhiirtinis akkasumatti sammuu keenya maal diraag maali hin godhu hin akkas hin ta'ina haadha abbaa keessanis kabaja diraag waan garagaraa waan fofokkotaa waan hin godhina kana jiraachuu isinirra jiraata haadha abbaan keessanuu jiraatanii isin godhanii miti akkana ajjasti ta'uu jechuun amma isinii galee isin warra qabsaawaadha waboo jechuudha waboo gartee waboo waan taataniif galatooma haasawa isinitti dheeressu asirraan faca'ina inni taa'im walitti dhufneeti waa hunda goone istirii kiyyarraa isin taphachiise maaliif haasawa tokkorraa waa'ee samii hoggaan kaase waa'ee urjii dubbadheetiin waa'ee lafaa dubbadhee waa'ee mukaa dubbadhee waa'ee dhiiraa dubbadhee waa'ee namaa dubbadhee waa'ee ijaa dubbadhee akkasii haasawanii kan koo maaliif yeroo waan nuun geenyeef yeroo gabaabaa keessatti waan dila tokko dubbachuu namni eegas booda hiikaa godhata jechuun waan inni naaseessan tafsiir godhata. Argitee hiikkachuu irra isin irra jiraatu waa hedduun dubbadde asitti. Amma waan kana ta'eef isin shamarran babbareedaa Oromoo xixiqqishaa dhiira babbareedaa Oromoo gurguddaadha isin. Argitee isin wal jaalachuu isin irra jiraate shaggooyyeen badiin qabu. Shaggooyyeen nuti gaafa shaggooyyee goone shaggooyyeen ni goona galgala martoo keessa kaayyenne haadha sii bira deeyne dubra kee kana nuu kanneen nuti shaggooyyee goonaa irraa tan. Dubra kee nuu kanneen isin guyyaa help godhaa oolte maatii sii gargaaraa oolte huccuu miicaa oolte magaalaa deeyte asitti huccuu sii shushuboo godhatee asii godhatee deemtee magaalaa keessa foocaa gootee deebitee maal gooti galgala daansii godhatti shaggooyyee dhabuu qabdi dirqama. Maatiin sii maal jenna ayee kootu maatiin sii shaggooyyee deeyne dabannaa ootaa shaggooyyee taphatanii miti badiin godhan. Hin godhan heeraa miti akka seeruma Oromootu jiru taphatanii egaa shaggooyyee taphatan booda galgala fuunee ammas ganama manatti galchine. Baga nagaya deemne amma isin akkasii gartee uummata gaariidha jechuudha uummata badiitii miti yoo namni badiitti ijaarame ni diigama argite rabbi sodaachuun dirqama seera rabbi eeguun dirqama seera rabbi eeguun if kabajuu jechuudha argite rabbi hedduu jaalatan isin rabbi sodaatan jechuun konkoon rabbi ni jaalatan waa hunda ni gootan Oromoo kiristaanaatis akkasumatti jira Oromoo kiristaanaatis waaqa isa uume waaqni tokkuma garte one is God is one baka man God is one rabbi tokko yaa God is one afaan ingilifaa jecha absaatu man deema garte barachuu qaba garte anis dirqama isinis afaan Oromoo haasawuu isinirra jiraata jechuudha afaan Oromoo hin beeku afaan Oromoo dubbachuu danda'utu isinirra jiraata akkasii achi ni baddan faranjii keessa abbootiin teenya tun ni duuti kullu nafsin daa'iqatul mawt gaafa isaan kun abbootiin teessan haati teenyas duute haati teenyallee nogaa duute rakkootu dhufaa jechuu isinirra isin afaan ingiliffaa malee wanta jettan oromummaan keenyas badaatu dhufaa jechuu afaan oromoo guyyaarraa afaan ingiliffaatis afaan hindiitilee afaanuma addunyaa guutuu haasawaa jechuu isin ispiriitii addunyaati jechuu galatoomaa hegeree eenyutu hegeree oromoo hegeree oromoo baay'ee tokko galatoomaa kanammoo waan kana poostu godha videoodhaan wallee keenyas poostu godha shaggooyyees akkatti gootan huccuu sunaatu isinii kanna huccuu dhiiraa hedduun fidee dhufe diisii waan jiru nin fida amma fidaan jaan huccuu durdur ka hallootiin isinii kanna ka halloo faa godhan ta shamarran halloo bartanii halloo isiniifin kanna callee isiniifin kanna haaddarraa qarmaa isiniifin kanna argite huccuu hedduun isinii kanna ta dhiiraati isiniifin kanna amma laal tana laalame tun amma hiiroo turte laal akka biyya tana dhuftan aayidiyaan garte dhaaba wabootii godhe kana dhaabni waboo hedduu isiniif galata qaba waraanni jechuudha dhaabni waboon badiin qabu argitanii waboon maal dalagaa ture abbootii kanaaf illee assaayilamii godhe Oromoo bilisoomsuu dadhabu Oromoo kanaaf assaayilamiin akka biyya tana dhufu dhaaba wabooti isinii godhe rabbi gargaarsifate miti moomin sirri moo sirri miti sirriidha dhaabni waboo kana laal mee shamarran kana as jirte amma iftu haadha teessan hunda garte haati teessan hundi waboodha abbaan keessan hundi waboodha garte eessa jira waboon haye isin waboo miti waboodha dhaabbadhu isin garsiisa iftu dhiifame saa isin dheereyse You're good. dheereysine dhaabuu isinirraa Lakki bareeda jirta. maaliif rabbi mataa namaa jinkinaa jechuu jira mataa namaa
إفتو إيش جبتوا إفتو الرابط ديبر هاي بودن سنجرسي فايترو تاني بيتان بودن سيزمة موبايل أنا بيتين جرا أنا وانت أنيس بيجتنا خيسان جرا نبير دابتشو سنير جراتا أبشير نقولو سنير جراتا هميله خيا ويان السودان تسنيره بكيوت هدما تومامات توري أي يفديتان تومامي سنيفديتان تومامات توري سنيفديتان هدما توري أنا وانت هنگاي سيمبلي سومتنتي هدمو في تومامون دون دركامتا أجيشو جولة خليسا ودايتي دوتيفي براتو تورومو خدو يوندافو ربي جنة أقولف بلسما أتو قماني ساني براتو تكرينا الرسلاني سربنا رمضان سربون انتو أركيته خبجا أمتاتي جاكو هذا باخينا هذا باخيسان خبجا هذا باخيسان يوجيس جرينا غاري جرادا يرو غاري ربي نسنيفاتو ببريدو بيجي تجا ببريدو رومو غلطو ما هي غلطو ما جرادا هي نوتي قالوا مرتي أما بغارين كمال جان نوتي قرتي أرسي سيمتي ولاكا سيمتي بالي سيمتي أررقي سيمتي شوا سيمتي ولو سيمتي نوتينيو أراما 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 أودا يتو غلطو ما هي مكا خيسان كبجما مكا أمتو رومو خبجما دان غلطو ما